Do Professor Mararaani nama rabsaa jedhanii jimma Facebook bal'inaan deema ture jimma laf malee nama hin qabnu jettee jirtaa jedha waan akkasii jettee Professor. Ila dabballeen ciniinsuun qabe rakkate waan baay'ee odeessa. Amma yeroo tokko warri Tigreeyi warqii haadholiin Tigree gurra guutti kaawwatanii Oromiyaa irraa saamame jedhanii na gaafatan gaazexeessitoota. Lakki ani akkasiin jenna ani sabaan hin jedhu. Mootummaan galeessa ture hattuu ture saamtuu ture saamicha gubbaatti bobba'aa ture qabeenya saba keenyaa saamsisaa ture inni har'a Tigraay dhufes kan hojjechaa jira jedhee kana na dabarsaa naan dabarsuu didan alaamma jimma ijoollee warra abbaa Jifaariiti qabee wal quunnamtii guddaa isaatti hafu malee abbaa biyyaa abbaa jooba biliifaa qabee nama jimmaa beekan qorannoodhaafis jimmatti deddeebi'eera. Yeroo darbe Jirma Yuunivarsiitiis keessummaa godheen hawaamee achitti waan siyaasa biyya kanaa gubbaatti dhiyeesseera. Ilaa tokkoffaa saba keenya dhiisiiti sabuma biraayyuu waan ana arrabsuuf hin qabu. Jimma garuu sitti wanti keenya. Jimma innaa dhaabbiin keenya waggaa 23dha gara waggaa 22 gara waggaa 20 Vice Presidentii nama ittaanaan lammaffaa Dr. Abraham Hussein abbaa duraa namni jedhamu nama jimmaati. Medical doctor amma New York jira. Dhiibbaa mootummaas jireenyi biyya kanaas dhiibeetu biyyaa baasee jechuudha. Ammayyuu quunnamtee qaba. Nama jimmaati. Medical doctor ture maal ture jechuudha. Isaa qabee nama jimmaa ijaaruu yaalaa turre. Warri akkuma Oromoo iddoo biraa namni nu gana jiraachuu hin danda'a. Namni dhiibamee biyyaa badee jiraachuu hin danda'a. Rakkoon akkasii mudata malee. Ani yeroo baay'ee barfilamuun sun dhaqaa turre. Akka gamtaatti dhaqnee yeroo ani magaalaa Jimmaa keessatti walgahii deemsaa tureera. Amma jarri kun kaadireen dabballeen biddeen ofiitiif waan ta'uuf waan hin taane walitti fiddee waan ta'uuf waan hin taane rakkatte. Ilaa Mararaan isaa ta'u Kaafaawwan isaa ta'u saba Jimmaa irraa barsumuun irra hin saamne saba Jimmaa hin ajjeefne. Sama Jimmaa hin dararre, hin fannifne, hin kolaasifne, buna isaa hin saamsifne. Eenyutu kan hojjechaa jira. Warra akkas ammanuun jedhu dabar. Asiif achi deemee walgahii waamee isaanii kan akkas jedhu. Kan akkas jechisiisu. Dhaabbiin keenya maal godhe saba biyyaa? Saba Jimmaa isaa ta'u saba eessaa isaa ta'u. Akkuma miseensi keenya achi hidhamaa ture, reebamaa ture jechuu kooti. Ijaa kana ala sabni Oromoo hiruudhaaf mootummaa isaa ta'u dhaabbilee biraa isaa ta'u saba Oromoo hiruun borus iftaanis hunda keenya gatii kaffalchi.